Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafone. Arraapi shabaka bilaash akka ajaa'ibaatti dalaguu qabaddee dhufeetiin jira. Zeenii firiidhaa fi moobaayilii riyaala 60 akka ajaa'ibaatti dalaga. Aappii kana jechuudha pilaastorii keessaa argachuu dandeenya. Erga pilaastorii keessa geesseen booda bakka search jettu sanarratti firiidoom goonee barreessina. Kuna akkuma barreeffama kana argitanitti itti barreessitanii aappiin dhufee jira jechuudha. Kuna appilikeeshiniin isa gubbaarraa kana. Ana amma gabbuufadhee waan hin qabuuf open irra dheetii waliin laalla. Yeroo dura gasseentan update ni godhattanii asirra gadhoitan jechuu yeroo takkaaf. Bakka tanarra gadhoitanii update godhattanii erga update godhattaniin booda ammallee asirra gadhoitan. Erga haala kanaan gadhoittaniin booda servera isa kanarra dhiyeeffattanii warri zeeniidha jechuudha. Warri moobaayilii ammoo takkaffumarra dhiyeeffattan. Zeenii irratti isinitti agarsiisan maani. Erga sana akkasirra guuttattaniin booda ammallee asirra dhuftanii gadhoitanii haala kanaan isinii fida. Zeenii riyaala 3 fi zeenii firii warri fayyadamuu barbaaddan. Inni gubbaarraa sun warra riyaala 3 jalaa qabuu fi inni kun ammoo zeenii firii jechuudha. Ammallee jala kanatti ol harkistanii kun akkuma argitan moobaayilii riyaala 60 akka ajaa'ibaatti isinii hojjeta jechuudha. Ani amma zeenii irratti isinitti agarsiisaa jira. Erga haala kanaan itti guuttattanii fidattaniin booda asirra gadhoitanii connect gootan. Obsaan eeggattan hanga inni connect isinii ta'u. Kun akkuma argitan amma aappiin connect ta'ee jira jechuudha. Lakkoofsaas hisaabuu eegalee jira. Kun lakkoofsa asirratti hisaabuu eegalee jira jechuudha. Ulfeenis mataa irratti ol baate akka ajaa'ibaatti dalagaa aappii kana gabbuufadhaa irraa fayyadamaan isiniin jira. Sa'a dabalachuu yoo nuuf barbaaddan add time jettanirra gadhoitanii erga haala kanaan gadhoitaniin booda as isin fida. Yoonii fi bakki gubbaarraa tun jechuudha lakkoofsa qabaatte yoo duwwaa taate sa'a isiniin dabalu bakka tanarra gadhoitanii viidiyoo ilaaltanii bakka gubbaa amma duwwaa taatee jirtu sanarratti lakkoofsa 2 taatus takka taatus isiniif fida. Achi booda yoggaan lakkoofsa isiniif fide asirra gadhoitan alaa tolu sa'a isinii dabala jechuudha. Ani amma kiyya duwwaa jira asirra gadheetiin viidiyoo ilaalee achumaan jechuudha. Amma shabakaa kiyyaa dadhabaadha. Sa'a itti guuttattanii akkasi fayyadamuu dandeessanii isiniin jaa. Aappiin kun baay'ee jabaa gabbuufadhaa irraa fayyadamaa. Barnoonni irraa asirra raawwata. Hanga barnoota birootiin walitti deebinutti nagaan nu tura isiniin.